Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah hani nagakoot nageenyi fi kan jaalalaa han kabajaadhaa bakka jirtan maras nagaw. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti wanni isin barsiisu namoonni bilbilli keessan dafee battaariyaa yookiin chaarjarii isin jalaa fitu haala chaarjariin keessan yookiin battaariyaan keessan yeroo dheeraa isiniif turuun isin barsiisa. Egaa bilbilli tokko tokko ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo parsantii 40 fa'aa yookiin 30 fa'aa ga'e dafeetuma kan cufatu jechuudha isinii galee. Akkasuma parsantii 50 fa'aa yeroo ga'e jechuudha dafeetuma hogguma takkaan harca'ee kan dafee fixutu jira jechuudha isinii galee. Kanaafuu warroonni bilbilli keessan dafee chaarjarii bilbila keessaniidha isin jalaa dhumu jechuudha. Haala itti sirreeffatan yookiin haala itti yeroo dheeraa itti isiniif turuun isin barsiisu. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe godhachuun dagantinaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notification sana killik itti godhaadha. Achi booda all kajettoota kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagantinaadha. Egaa gamanummaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa namoonni chaarjariin bilbila keessaniidha dafee isin jalaa dhumu yookiin bilbilli keessan chaarjarii isaadha dafee isin jalaa fidu jechuudha. Akka inni yeroo dheeraa isiniif turuuf yookiin akka inni isiniif qusatu gochuudhaaf siitingii bilbila keessanii galtanii achi booda asirra gadanii buutanii achi booda dhumarratti jechuudha about phone kan kanatti kilikni gootanii achi booda software information kan kanatti kilikni gootanii achi booda asirratti build number kan kana yeroo torbaaf kilik irra gootanii gootanii jechuudha yeroo torbaaf achi booda haala kanaan ramzii bilbila keessanii hin gaafataa ramziitti guutanii achi booda of duuba deebitanii achi booda haala kanaan of duuba deebitanii achi booda as jalatti developer option kan jedhu isiniif baatee jechuudha isinii galee duraan hin turre amma isiniif baatee irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan irra galtanii yeroo haala kanaan irra galtan asirra gadanii buutanii asirra gadi buutanii jechuudha dhumarra gad deemtaniituma gaduma deemtan asirra gad deemtaniituma asirra gaduma deemtanii jechuudha as jalatti kanoo background process limit kan jettu ni jirti irratti kilikni gootanii achi booda as jalatti jechuudha no background process kan irratti kilikni gootanii achi booda no background gootanii jechuudha isin galee no background processor yeroo keessan jechuudha kun faayidaan isaadha maali applicationoota garagaraadha kan osoo isin hin beekne chaarjarii isin jalaa fixan jechuudha isin duuba jechuudha osoo isin irra hin galin jechuudha saniif isin gargaara jechuudha isin galee suni akka isin eeyyama keessan malee hin dalanne yookiin osoo isin hin beekne battaariyaa bilbila keessanii yookiin chaarjarii bilbila keessanii isin jalaa hin finne isiniif qusata jechuudha isin galee wanni tokko fedha keessan malee isin duuba hin dalagu jechuudha isin galee kana jechuun akkasii faayidaa hedduu isiniif qaba jechuudha hedduu chaarjarii bilbila keessaniitiif hedduu tokko bareedaa jechuudha akkasumas saffisuma bilbila keessaniitiif illee baay'ee tokko bareedaa jechuudha isin galee yeroo bilbila keessanillee faayidamtan jechuudha bilbilli keessan hin tacanaanagu jechuudha yookiin isin jalaa hin allagu jechuudha isin galee kanaafuu wanni kun hedduu tokko bareedaadha siitingii kana oonii godhadhaatii itti fayyadamaadha jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadha asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawoo taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu like share gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagatinaadha. Barumsa birootti nagaan walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.